Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OMS'dha. Oduu waliin hanga dhumaa nu wajjin turaan affeerraa keenya. Jawaar Mohaammed dabalatee hayyoota Oromoo fi artistootni Oromoo hidhamtoota lammiilee Itoophiyaa ta'an kan biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran sagalee ta'uun itti fufee jira. Sooshaal miidiyaa kanarraa akka argaa jirrutti biyya Saudi Arabiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan kan lakkaa'aman yeroo ammaa kana dararaa hamaa keessa jiraachuun gabaafamee jira. Biyya Saudi Arabiyaa keessa kan jiran lammiileen Itoophiyaa kan paaspoortiin naqanis kan paaspoortiin malee gara sana imalanis hojiif yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiraachuun kumaatamaa ol mana hidhaa keessa jiraachuu fi rakkoon hamaan irra ga'uu fi manni caccabee buroon cabsanii kellaan cabsanii qaamolee haadholii fi daa'imman akkasumas manguddoo dargaggoo walitti qabanii mana hidhaa keessatti guuranii dararuun akka itti fufetti jira. Mootummaan Itoophiyaa gaafatameeti mootummaa Suudii wajjin wanti inni jedhe waan nama gaddisiisuu fi waan mootummaa tokkorraa hin eegamnedha. Innis maal jedhe yoo jettan mootummaan Suudii lammii kee mana hidhaa kana keessatti jiru narraa fuutee yoo galtee siif hin kenna jechuun gaafatee mootummaan Itoophiyaa wanti inni jedhe garuu waan nama gaddisiisudha. Innis lammiileen achi keessatti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana manni isaanii caccabee waan nyaataniif waan dhugan waan hin qabneef yeroo naa galchitu horii wajjiniin naa galchita maallaqaa wajjin akka gara biyyaa naa galchitu jechuun yeroo gaafatu mootummaan Suudii garuu callisuu filateera. Innis wanti inni akka jedheef hidhamtoonni achi keessatti hidhamanii jiran lammiilee Oromoo fi lammiilee gara Tigraay ta'uu ibsameeti jira. Lammiilee Tigraay yoo fudhanne waraana yeroo ammaa kanaa fi waggaa tokko as kan walitti dhukaafamaa fi wal waraanamaa jiru Itoophiyaa fi Tigraay yeroo ammaa kana Tigraay barbadaa'uu isiitii fi waan nyaatanii waan dhugan hin qabne fakkeessuun lammiilee Itoophiyaa achitti gatuu filateera. Mootummaan Itoophiyaa wanti inni raawwachaa jiru mootummaa duriirraa wanti mootummaa duriitu harka caalu akka mootummaa isaa ammaa kana caalus beekameera. Mootummaa durii yoo fudhanne biyyoota ollaatti warroota baqatanii jiran yeroo isaan rakkatan akka hin rakkannee fi mootummaa sanaan akka walitti bu'uu fi itti kakachuun lammiilee isaa gara biyyaa galfata. Garuu inni kun biyya sana keessatti eeguu fi biyya sana keessatti akka ajjeefaman akka du'uu fi akka dhukkubsatan akka dararaman raawwachuun garuu jaraa callisuu filateet. Kanumarraan kan ka'e hayyootni Oromoo akkasumas immoo artistoonni akkasumas immoo ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti bebbeekamoo ta'an sagalee ta'uu fi akka sagaleen kun dhagahame addunyaan gara sanatti gurra qabdus akeekuu filataniiru. Kanneen akka Jawaar Mohaammed dabalatee hayyootni Oromoo artistoonni Oromoo kanneen akka Jaafar Yisuuf, Hamzaa Booranaa fi Jawaar Mohaammed akkasumas immoo Baqqalaa Garbaa hayyootni gurguddaan kan jiran artistoonni akkasumas namootni baay'een yeroo ammaa kana sagalee ta'uu fi sooshaal miidiyaa kanarratti akka addunyaan gurratti qabduuf dhiibbaa guddaan uumamaa jira. Biyya sana keessatti yeroo ammaa kana rakkoon kun babal'achuu fi ammas dabalataan mana cabsanii akka guuraa jiran beekameera. Ituu inni achi hin bahin inni alaa olitti galfamuus gabaafamaa jira. Oduu wal fakkaatuun biyya Itoophiyaa keessatti dheengaddaa kan haasa'aa turan ustaazonni gara Saudi Arabiyaatti qoonsilaa fi namoota ergineerra. Namoota ergine sanas akka jaarsummaatti ergine akka gara biyyaa galuuf wantoota adda addaa ni sirreessaarra gara fuulduraatti ni galu jedhamee jira. Gara fuulduraatu hin ta'in gara ammaa kana kan guyyaa irratti dudu'aa jiru lammiileen biyya sana keessatti rakkachaa jiran lubbuun isaanii akkuma lubbuu keenyaati waan ta'eef hundi namaa iyya dabarsuu qaba. Kaamil Shamsuus wanti inni haasa'e kanuma. Lammiilee biyya sanatti baqatanii fi rakkachaa jiran yeroo ammaa kana haala mijeessinee jirra gara fuulduraatti ni galu jechuudhaan wantoota haasa'aa turuun ni yaadatama.
Lammiilee Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniif sagalee kan ta'e jalqabaa artistoota keessaa artistii Jaafar Yuusuf ta'uun beekameera. Artistii Jaafar Yuusuf haasaa inni haasa'ee fi wanta inni dubbachaa ture sana xiinxaluun mootummaan biyya keessaa akka artistii Jaafar Yuusuf bakka argametti qabamee to'annoo seeraa jala oolus ibsa baaseera. Artistii Jaafar Yuusuf jechuun artistii Oromoon qabduu fi artistii kabajamaa fi ulfaataa yeroo kamuu ummata Oromoo biratti kabaja guddaa qabuu fi wanta itti amanee fi sodaa tokko malee dhiibbaa mootummaan ummata sarraan gaharu gabbayee nama dubbatuu fi artistii cimaa Oromoon qabdudha. Artistii Jaafar Yuusuf kanaan duras yeroo meeqaa fi meeqaatama mana hidhaatti ol galfamuun yeroo meeqa hidhamee yeroo meeqa bahee artistii jabaa yeroo ammaa kana bahee bakka biraa jirudha. Isattiin biyya sana keessatti akka yoo argame akka beenyaan guddaan kaffalamee fi artistiin kun qabamee hidhamu akkasumas gara biyyaatti galfamee to'annoo seeraa jala oolfamuuf ajajni mootummaa biltsiginnaa biraa darbeera. Artistii Jaafar Yuusuf dabalatee artistoonni biraa hedduun isaanii sagalee ta'aa fi akkasumas immoo akka biyya Suudi Arabiyaa keessatti lammiin kun hin rakkannee fi lammiileen mana hidhaa keessa jiran akka gara biyyaa galfamuuf dhiibbaa guddaa kan uumaa turan artistoonni hedduun jiru. Isaan keessaa jalqaba garuu artistii Jaafar Yuusuf gabbayee dubbachuu fi gabbayee akkuma nama sooshaal miidiyaa irratti jiru tokko feestaalii fi wantoota adda addaa uffatee uffannaan jara fakkaatee daabboo qabatee waan adda addaa qabatee jara fakkaachuun dhiibbaa inni godhaa ture artistoota keessaa dursa qabachiisuu danda'eera. Kanumarraan kan ka'e mootummaan biltsiginnaa garaa na guutuun akkuma baratame kanaan duras akkuma godhaa turan mucaa kana mana hidhaa buusuudhaaf ajajni guddaan dabarfame. Ajaja guddaa kana akka inni fashalaa'uuf immoo uummanni Oromoo gurbaa kana bira dhaabbatee akka gurbaa kana gargaaru abdii qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu hoho'itu yeroo hundumaa kan biraan geenyu ta'a. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Malaalaan mana barumsaa Indiyaatti ijaaba uffachuu dhorkamuun balaaleffatte. Badhaasa Noobalii nagaa kan injifatte magaalaa Yuusuf Vaaliyaa barattoota Indiyaa hijaaba uffatanii daree galuun mirga keenya jedhanii falman akka deeggartus himte. Barattoonni kunneen kutaa kurnan takkaa jedhamu keessatti torbanootaaf falmiitti kan jiran yoo ta'u hijaabaaf jecha kolleejjii irraa dhorkamuun isaanii waan nama naasisudha jettees Malaalaan. Warra dhabdeen uumamu kan kutaa bulchiinsichaa keessatti babal'achuu walitti bu'iinsa amantaa akka uumee jiru gabaafameera. Kanarraa kan ka'e manneen barnootaa guyyoota 3 cufamaniiru. Waldhabdeen kun akka biyyaalessaatti dubbii jabduu ta'uun amma mana murtii olaanaa naannichaatti ga'eera. Barattoota daree barnootaa irraa dhorkamuun keessaa tokko iyyata barreessuun mana murtiitti kan geessite yoo ta'u hijaaba uffachuun mirga bu'uuraa amantaa heera biyyattiin kenname jette. Malaalaan yeroo umuriin ishee waggaa 15 ture Paakistaan keessatti dubartoonni barachuuf mirga qabu jechuun dubbatte haleellaan irra ga'us lubbuun oolte. Malaalaan kibxata kaleessaa qoolfannaa dubartoota musliimaa irra gahu akka dhaabsisan hooggantoota olaanoo Indiyaaf waamicha gooteetti. Dubartoonni hijaaba uffatanii mana barumsaa akka hin galle dhorkuun waan nama rifachiisu jechuun fuula Tiwiitarii ishee irrattis barreessitee turte. Ijoolleen shamarranii kunneen erga bulchiinsa kolleejjii mootummaa hijaaba uffatanii daree hin galtan jechuun barumsa irraa dhorkamanii mormii gaggeessuu jalqaban. Dhimmi kun gara kolleejjii Karnaataan kan itti babal'ate viidiyoo torban darbee bahee galmi kolleejotaa cufaman akka jiran agarsiiseera. Dubartoonni hijaaba uffatan ammoo yeroo mormii gaggeessan mul'ataniiru. Warri amantaa Hinduu leellisan ammoo dhorkaa kolleejitoota dabarsan deeggaruun mormiif ba'aniiru. Walitti bu'iinsa garee lamaan gidduu irraa ka'uun namootni baay'een madaa'uu miidiyaaleen naannichaa himaniiru. Ministeera naannichaa Baasaa Varboomaay manneen barnootaa guyyoota 3 cufaniiru. Barattoonni hundi barsiisotaa fi bulchiinsa kolleejitootaa fi manneen barnootaas hundis akkasumas uummanni kurnaataa nagaa akka buusaniif